Hello, Abeet, akkam jirta? surraa galata rabbi. Fayyaa keetii? An jirraa maan hin jiru. Akkamii na barte? Lakki. Ani ijoollee madha. Waan ta'e si gaafachuuf jedheen si bilbilee eeyyamamaadha. Waan akkamii? Feesbuukii irraa wanta naannaa jiru tokko argee maal akkamii wanti sun dhugaadha moo callisanii maqaa kee balleessu waan jedhu si gaafachuuf jedhe. Lakki hin beeku. Maaf kofaltaa akkas? Natti toleedha haasaa keessa. Ayyee deebisee si bilbilu? Maaliif? Jechuun yeroo tasgabbooftee jettu jechuudha. Abshiir tasgabbaa'in jira. Ayyee si ani hamaa biraaf sitti bilbilee beekii kanaan dura. Ay hamaaf yoo dhufes an akka gaarummaa naaf dhufuuf hamaa naaf dhufan lamaan hiika tokkoon kennaaf si galee nan ajaa'ibu namni na fayyadus na miidhus hin danda'u. Footoo amma laxxafame hin beekamtiin naaf kenname malee anaaf waan ajaa'iba wanti uumame hin jiru na biratti si galeera. Lafa kun lamaan anaaf abbootii qabsoo godha. Innaa gadheen immoo silayyuu gadhee taateef istuukirii asii gadi teef nan ajaa'ibu anaan. Eeyyee laa inni sirriidha beektaa darbee tokkoffaa ati maqaa keef gaarii miti wanni suni. Maalli maqaa koo waan miidhamu qabu as keessatti. Akkam seete ibsituu natti fakkaata waan kee. Namni waan akkasiitiin gaafa sooshaal miidiyaa irra maqaan geessi bahu. Ati garuu namitti ishee sagalee gaarii waraabseen fakkaata sagaleen kee namitti qoiskii daqiiqaa san booda abbaa silkii kanaa bariin deebisuu si dawwala. Akkamitti? Yeroon kun yeroo teekinooloojiidhaaf shirru. Sanaaf hin qaqqabu. Bilbila maali eenyuun sagalee jawaar nama waraabe jira moo? Adaadaa keessa waraabee ture inni maali? Moo isuma keessa? Baay'ee nama dibda garuu hundaafiyyuu akkasitti maqaan kee sooshaal miidiyaa kana gubbaa namoota lamman sana duukaa gadhummaadhaan waamamuun isaasiif gaariidha jechuudha. Lakkii gadhummaa miti kun gaarummaadha maal taateeti kan koontiiniidhaan beekamtiin naa kenname na fayyadaan siin jedhe. Beeksisa beekaa jirii wal na quunnamsiisan rabbi isaan eebbisu. Ayyee waan an barbaade argadheera gaarummaan jedhama na bari.